Ajaa'iba hojii waaqayyoo! Dubartiin asirratti argaa jirtan kun harmeen kun jechuudha. Nama umriin isaanii 75ti. Haa ta'u malee amma daa'ima horatanii jiru. Dhugaa ajaa'iba hojii waaqayyoo! Dinqiidha hojii waaqayyoo! Tolee, nagaa waaqessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota Abbee Miidiyaa? Nagaa keessan ana obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Isinillee immoo akka nagaa taatan abdii fi amantiin qabu waaqayyo biraa. Ana maaliif dhuftee jechuun keessaa hin hafu. Garuu dhugaa harmee kanatti hojjechuu kan naannoo kan akka kaase maal isinitti fakkaate? Kakuun waaqayyoo jechuudha. Waaqayyoo kakuu gaafa namaa galu. Ati umuriin kee deemeera sa'aatii kanatti daa'ima godhachuu hin dandeessu yookaan immoo waa tokko yoo gaafa si raawwatu umuriin kee deemeera dandeettii hin qabdu siin jedhu. Kakuu isaa fedha isaa jechuudha. Guyyaadhuma fedha isaa guyyaadhuma ofiisaatii raawwatutti raawwate jechuudha. Dhugaa baay'ee na dinqee. Harmeen kun iddoon jireenya isaanii Maqaleedha jedhamee dubbatama. Umuriin isaanii 75dha. Garuu daa'ima argatan jechuudha. Seenaa kana seenaa Abrahaamii fi Saaraa ani kan dubbisetti macaafa qulqulluu keessatti arge jechuudha. Garuu gaafa akka fooniitti ilaalu namni umriin isaa 75 kan daa'ima godhatu dhiisati ofiisaatiifuu akka daa'ima sanitti kunuunfamuu qaba jechuudha. Maaliif umuriidhaan hin deema waan ta'eef dandeettii hin qabani. Keessattuu dubarri jechuudha. Keessattuu shamarree dubarri haadholiin wantoota garaagaraatiin yeroo da'iisaa ta'an dura daa'anii da'uu danda'a. Wantoota garaagaraatiin miidhamanii umurii isaanii kanatti daa'ima godhachuu hin danda'an jechuudha. Garuu immoo hojiin waaqayyoo dinqiidha waan ta'eef waaqayyo waan hunduma gochuu isa danda'u isa galmee jijjiiru isa jireenya namaa jijjiiru waan ta'eef harmeen kun daa'ima waggaa 75tti daa'ima godhatan jechuudha. Baay'ee nama dinqa, baay'ee nama ajaa'iba. Dhugaa hojii waaqayyoo dinqiidha. 75tti umurii isaanii 75tti daa'ima horatanii daa'ima qabatanii jiru jechuudha. Dhugaa waan nama gammachiisudha, waan nama dinqudha. Waaqayyo daa'ima isaanii kana isaaniif haa guddisu. Baga gammadanii jennaan asumaalu. Waaqayyo isaaniif umurii isaanii haa dheessu. Kanuma caala daa'ima isaanii guddifatanii iddoo daa'imni isaanii geessanii haa argan. Dhugaa nama ajaa'iba. Yoo tokko immoo akka hafuuratti gaafa ilaalle waaqayyo isa waan hunduma gochuu danda'udha. Isa dinqii hojjetudha. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessatti waaqayyo nama Abrahaam nama umriin isaa 100 ta'eeti daa'ima argate jechuudha. Daa'ima horate jechuudha. Abrahaamiif Saaraan. Ani isaan kana macaafa qulqulluu keessatti arge malee akkanatti argee hin beeku jechuudha. Seenaa dubbatamee akkanatti argee hin beeku. Kanaaf hojii waaqayyoo dinqiidha. Dubarri kun harmeen kun waggaa 75tti daa'ima baatanii daa'ima guddifachaa jiru. Waan ajaa'ibaati jechuudha dhugaa. Walumaa galatti ammaa jechuu barbaadanii kakuun waaqayyoo namaaf galee ati sa'aatii kanatti daa'ima yookaan umuriidhaan deemteettaa yookaan daa'ima xinqoodhaa. Ati qalloodhaa, ati furdoodhaa, ati bareedaadhaa, ati bushaadhaa siin jedhu waaqayyo gaafa kakuusaa raawwatu. Garuu guyyaa isaa eeggatee waan barbaade gochuu danda'a. Wanti nama dinqisiisu isa kanadha. Hojii waaqayyoo waan guddaa godha. Waaqayyoo yeroo isaatti eegee galmee waan barbaade garagalchuu danda'a. Seenaa waan barbaade jijjiiruu danda'a. Asirraa amma nuti maal baranna? Waaqayyoo kakuu isaa jechuudha. Kakuu isa namaa gale sana yeroo barbaadetti raawwachuu. Yeroo barbaadetti waaqayyo kakuu isa namaaf gale sana yeroo barbaade yeroo fedha isaatti raawwachuudha. Amma fakkeenya namni tokko umurii 30, umurii 40, umurii 45tti ani daa'ima dhabeeraan dhala godhachuu hin danda'u jedhanii namoonni baay'een kan waaqayyoon du'aa akkatan jiru jechuudha. Garuu waaqayyo immoo guyyaa isaa eegee kunoo argitaniittu 75tti daa'ima nama baachisaa jechuudha. Daa'ima namaaf kennaa jechuudha. Daa'ima tokko. Kana jechuun maaliifiini? Waaqayyoo fedha isaati malee kan raawwatu fedha namaati miti. Fedha namaati miti. Fedhiin keenya kun ammuma kana wanti hundinuu haa raawwatu barbaadna. Garuu fedhii waaqayyoo immoo sa'aatii barbaadetti yeroo barbaadetti raawwataa jechuudha. Kanaaf dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Waa'een hojii waaqayyoo baay'ee nama dinqaa. Kuni dinqiidha. Anaaf kootti anaaf dinqiidha. Maaliifiin akka macaafa qulqulluutti arge malee seenaa Abrahaamii fi seenaa Saaraatiin arge malee macaafa qulqulluu keessa baay'eetu jiru. Arge malee harmeen 75 umurii isaanii 75 daa'ima godhatanii hin agarre jechuudha dhugaa dubbachuufi. Garuu daa'imti kennaa waaqayyooti. Waaqni isaatti barbaadetti si kennuu danda'a.
haati kun harmeen kun baay'ee umurii isaanii garuu deemeera akka taphata shanitti. Daa'ima hin horatu jennee akka foonitti yaaduu hin dandeenyu. Garuu akka hafuuraatti immoo waaqayyo isa waan hunduma gochuu danda'u isa kakuusaa isaatii barbaade raawwachuu danda'u waan ta'eef harmeen kun daa'ima horataniiru. Baay'ee nama gammachiisaa. Dhugaa nama dinqa hojiin waaqayyoo jechuudha. Kanaaf isaaniif haa guddisu waaqayyoon daa'ima isaanii kana iddoo isaan yaadanii isaan haa ga'u jennaa. Umurii isaanii kanuma caala isaanii haa dheeressu. Nuyi namoonni tokko tokko waaqayyo gaafa waa tokko nu gochuu didu dafee nu raawwachuu didu abdii kutannaa waaqayyoorraa. Tarii kan duraan kadhannaallee kadhannu kadhachuullee dhaabuu dandeenya. Waa baay'eetu jira jechuudha. Kanarraa immoo waa baay'ee nama hubachisa dhugaa dubbachuuf. Waan baay'ee irraa barachuu dandeenya waaqayyoo fedha isaa kakuusaa isa namaa galee isa daa'imummaatti nuuf galee sa'aatii barbaanne nu umurii 70 umurii 100 umurii 30 umurii 40 nu eeguu dandeenya. Inni immoo garuu umurii 100 umurii 80tti waan barbaade sana raawwachuu danda'a jechuudha. Kanaaf waaqayyoo irraa abdiin hin kutamu jechuudha. Yoomaayyoo waaqayyo irraa abdiin hin kutamu. Tarii harmeen kun ijoollee gurguddoo qabaachuu danda'u. Anillee hin beeku. An beeku waaqayyo duwwaadha malee. Yookaan immoo ijoolluma sana qabaachuu dhiisuu danda'u. Kanaan dura iyyuu daa'ima hin qabaanne hin arganne jechuu danda'u. Garuu waaqayyo immoo hamma kanatti isaan badhaasee jira jechuudha. Kuni badhaatii guddaa dhugaa waaqayyoo kan inni godhu jechuudha. Maaliifin daa'imti kennaa waaqayyooti. Daa'imti kennaa waaqayyooti. Callisanii namni harkaan hojjetatu odoo hin taane kan waaqayyo namaaf kennu jechuudha. Waaqayyo isaa hawwanii, isa eeggatanii, isa kadhannaa kadhatanii yeroo fedha isaatti kan raawwatu malee yeroo fedha namni tokko barbaade san itti himatu jechuudha. Kanaaf harmee kanarraa waan harmee kanarraa hubadhe maalidhaa? Dhugaa fedhii waaqayyoo yeroo fedha isaatti kan raawwatu malee yeroo fedha namaatti miti. Kanaaf waaqayyo abdiin hin citu. Warreen waggaa umurii 35tti, umurii 45tti daa'ima dhabnee daa'ima kanaan booda argannu jedhamu jechuudha. Hirriyaachi umurii isaa irra gahee odoo hin taane waaqayyo guyyaa isaatiitti waan barbaade raawwachuu danda'a jechuudha. Kanaaf waaqayyo irraa abdiin hin citu. Kadhannaas yeroo kadhatanii waan kadhatan sana yeroo isaatiitti inni raawwata waan ta'eef akkuma waan kadhataniitti akkuma waan argataniitti abdiidhaan eeguu nama barbaachisaa jechuudha. Nuti namni foonii abdii kutanna. Yeroo baay'ee abdii kutanna. Abdiin kan keenya baay'ee xiqqaadha. Waaqayyo akkuma waanuma gochuu waan hin dandeenye nutti fakkaata. Waaqayyo garuu isa waan hunduma gochuu danda'udha. Isa waan hunduma raawwachuu danda'udha. Isa galmee seenaa jijjiiruu danda'udha. Gaafa ati abdii kutattee wanti hundinuu abdiin kutattee ani bakka kanaan booda naa dhumate naa raawwateette garuu waaqayyo yeroo sanitti immoo si yaadata jechuudha. Ani garuu seenaa harmee kanaa hin beeku. Kan sooshaal miidiyaa irraa hin argee waan natti tolee kan irratti hojjedhe jechuudha. Nuti namoonni baay'een dafneetoo abdii kutanna. Waaqayyoo kana naa gochuu didee waaqayyoo sa'aatii kanatti kana raawwachuu didee jenneetu abdii kutanna. Garuu waaqayyo irraa abdiin hin citu jechuudha. Fedha isaa inni fedha yeroo isaatti eeggateetu waan barbaade gochuu danda'a jechuudha. Maaliifin dubbii sagalee waaqayyoo wanti hundinuu yeroo qabaa jedha. Gammaduu yeroo qabaa, kolfuu yeroo qabaa, gadduu yeroo qabaa, akkasuma jaalachuu yeroo qabaa, jibbuu yeroo qabaa. Wanti lafa kanarra jiru hundi isaaniitu hundinuu yeroo qaba. Kanaaf kakuu waaqayyo namaa galas yeroo itti raawwatutti qabaa jechuudha. Malee akkanuma waaqayyo lafaa keetii miti kan wanta dinqii hojjetu. Waan dinqii hojjeta waaqayyoon maqaan isaa eebbifamu, maqaan isaa ol haa jedhu jechuu jaaladha. Harmee kana bakka gammaddanii isiniin jedha. Waaqayyo daa'ima keessaniif haa guddisu. Ammallee bara keessan umurii keessanitti umurii isiniif haa dabalu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa kan taatan hundumti keessan eebbifamaadha. Waaqa sana eebbisu. Sagalee kana dhaggeeffattan immoo sheer naa godhaa, sabskiraayib naa godhaa, jajjabeessadhaa. Waaqa sana eebbisu eebbifamaadha, eebbiftaadha. Waan biraatti walitti deebinutti nagaa naa ta'a isiniin jedha.